Ah! What's up? Akkam jirtu fayyaa keessanii? Oolmaa bultiin isin nagaa nageenyi isin badhaadha. Yooyya baara fayyaa. Jirra jirtu. Jirra jirtu. Jirra jirtu. Walla magaalaa. Mee namni seene jira laata? Jira. Okay. Jiraates jiraachuu baates egaa duraanuu nama neegu nama lamas ta'u sadiis ta'u dhaamsan qabu dabarfadhee tan deema. Maaliif jennaan abbaan barbaade achirraa haa hordofu. Abbaan laayifii dhaggeeffate immoo as taa'ee yaadaa gumaachu. Akkam bultan fayyaa keessanii. Har'a guyyaa lamaan tokko baallama wayiin qaqqaba. Hin turre mana. Akkam jirtu fayyaa keessanii. Waaleyna waaleykum assalaam. Nagaan rabbi isinirraa jiraatu. Bakka jirtanitti nagaa isinitti haa ta'u. Har'a haala argitee kutaa biyyattii keessatti bulchiinsa biyya Itoophiyaatiin waamamtu Oromiyaas dabalatee sanarratti yaada fi dhaamsa warra biyyaatiif ta'u dabarsuu barbaada. Akkam jirtu. Gaaf tokkoti dubartii ulfaat ture. Dubartiin kun ulfaa ciniinfattee waan jette in ciniinfataa jirti. Ciniinfuu keessa manni sii caccabaadha. In ciniinfataa jirti mana bokkaadhaan rooba. Bokkaa kana keessa immoo mixii goondaan dhufee mixiitu nyaata. Bokkaatitti dhimmisa. Ciniinfuu keessa jirti bee. Jennaan amma gaa argitee ibiddaa itti naannessanii akkasitti argitee akka ibiddaa argitee itti naannessanii akka mixiin irraa baqattu. Nagaa amma ciniinfuu keessa waan jette kan kanarraan dhufinii jette. Kan kanarraan dhufinii jennaani kan kanarraa maalii jennaani kan kanarraa masaanuufi du'aa jette. Ofiifuu beeki balaa hedduu keessa jirti bara. Ofiifuu balaa hedduu keessa jirti bara. Ilaal. Amma mootummaan Itoophiyaa silaafuu mootummaan kamiyyuu diktaaterri badii isaa amaneen fudhatu tasumayyuu bifa biraatti jijjiira malee wanni inni qabatee ka'e wanni inni kaayyoon inni sila qabatee ka'e galma ga'uu hin hanqatu. Akka keenyaati miti jarri tooftaa beeka. Kan keenya artikiluma wannaa ta'e jechuu fiilmii ka fiilmii bar nama dallansiisus nama gammachiisus akkumatti barreeffame irratti ati hordoftooti fakkaattoti yookaan taatoti akkuma barreeffamee dhufe ta'u malee akka namni dallanu akka nama fudhachiifne akka nama jibbisiisu utuma beekanii akkatti barreeffamee dhufe irratti hojjetu. Egaa nuti haga yoonaatti adeemsa kan keenya jijjiirrachuu hin dandeenye. Akkaataatti deema. Kanuman jedhe nama hedduudhaaf ni gala waan ta'eef. Mootummaan Itoophiyaa argitee maaster pilaanii maaster kiilerii sana jijjiireeti amma immoo bulchiinsi sabaa fi sablammii hafee bulchiinsa isteetii akka Ameerikaa sana fakkeessu bulchiinsa isteetii
isteetii 32 qoodanii isteetiidhaan bulchuu. Egaa kanarratti amma boolli bareedaan Oromoo liqimsu amma qotamaa jira jechuu, amma reef qotamee jiru. Kan duraa qacaca. Ka duraa qacaca beek. Inni amma yandoorroobaa jira. Amma egaa kana keessa akkamitti boolli Oromoo liqimsu qotamaa jira yoo jettani. Amma kanaan duraatti mootummaan dhufaa darbaan kamiyyuu Haile Sillaaseen asii warri dhufan bu'aa xiqqoo nu fakkaatanillee waan buusan qabu jechuun waanuma tokko irraa fudhanne qabna. Wanni gaariin tokko yoo biyyattii sana keessatti dhufe harkarra guddaa fudhata, Oromootirraa argata. Barumsa digati isa dargiin fiderratti Oromootirraa keessaa bu'aa argate. Bulchiinsa biyyoolessaa isa amma uumamerrattis eenyutu hundi isaa wanni sagantaan baheef Oromoo waan liqimsuudhaaf. Garuu liqimsuu hin dandeenye. Waan daranuu Oromummaa jabeessuuf Oromummaa argitee nama kakaasutu uumame. Nama hidhuun, nama garafuun, torchi nama gochuun daranuu nama onnachiisa. Nama fixuun, ijoollee durbaa gudeeduun kun daranuu qabsoom nama finiinsa. Jibbiinsa isaa baraa deemta. Amma kanaan mootummaan Itoophiyaa itti milkoomne amma yoonaatti kan itti milkaa'e Oromoodha. Bulchiinsa biyyoolessaa kanarratti jechuun seera isaatti akka Oromootti dhaqee of hin bulchine garuu akka kaa'ametti Oromoodhaaf bu'aa qaba ture. Akka kaa'ametti. Kana yeroon jedhu bu'aa karaa sanaa biyyattii ijaarame keessaa Tigireerraa bu'aa arganne jechuu miti. Akkaataa adeemsa isaatti Oromoon Oromummaadhaan dhiiguma ilmaan keenyaatiin, dhiiguma qabsaa'ota keenyaatiin Oromummaan beekamte, Oromiyaan illeen sararamte. Kanarratti hin miidhamne nuti. Egaa amma immoo maaltu deeme? Maaster pilaanii kaasan. Ummatis didee, dargaggoonis didee, dhiiraa dubartiin didanii mormiin itti jabaate biyya keessa. Ka biyya alaa dhiisa. Ka biyya alaa boodan isin itti dhufa. Amma kana jijjiiruun maal godhan? Bulchiinsa kutaatti deebisu. Amma sagantaa isaanii kana kana keessatti kan Oromoon liqinfamu karaa hundaan argitee hin dandeenye. Kana keessatti Oromootu liqinfama. Jarrinis kanaaf Tigraayis gosti hundinuu ni dhabamti akkamma jiru kana keessatti. Isa kanaaf argitee gosti isaanis bakka jirutti, bakka itti horatetti, bakka saamanii amma biyya keessaa saamanii kasaamaa jiru ilmaan Tigraay. Bakka jiraatanitti akka jireenyi isaanii wayyaa'ee akkuma kanatti jiraataniif. Amma bulchiinsa kun Habashaanis saboonni biraatis kana ni fedha. Nus hin feenu miti. Kana keessa wayi jira. Kana keessa amma bifa kanan gannutti deemaa jira. Kana keessa Oromoon maal ta'a? Inni kaan Goojjam jedhanii yookaan maqaatti baasuu yookaan argitee kifilaa garii kana keessa yookaan Wallaggaa Banii Shongolii wajjin warra Banii Shongolii wajjin kutaa tokko isuma ka dargii jechuudha.
isuma kana Haile Sillaasee isumatu jarri kudha shammo kudha meeqatti qoodani Eertiraa wajjin kudha afuri miti kutaa kudha afur Haile Sillaaseen kasarare amma yoonaatti Oromoon kan ofii moggaafate hin jiru qubsumuma araddaa tikaa obaa malee egaa kana argitee jarri kana keessatti faayidaa waan hin arganneef ilmaan Tigraayiif waan bu'aa qabu godhanii sabni biraas akka jara deeggaruuf kana uumanii darbuu barbaadan. Amma gaa yeroo akkasii maaltu Oromoo gargaara maaltu argitee saba biraas gargaara isa kana gaa amma duraatti amma kanaan duraatti argitee madduma rakkoo haasofna furmaata namni haasa'u hin jiru furmaati isaa maali kanatti mul'ataa jiru gaa amma waliigaltee sabaa fi sablammoota Amaaras dabalate waliigaltee nu barbaachisa waliigaluun nu barbaachisa jaarsa itti ergu warri biyya keessa jirtaniif hin dhaama kana warra biyya alaa dhiisa warri biyya alaa hin soba dhiisa san biyyoota olloota wajjin jirru manguddoodhaan karaa danda'ameen wajjiniin akka jiraat buluu danda'u Oromoon waliin galtee tolfachuu qaba walii galtee tolfachuu qaba wajjin jiraachuu qaba akki amma deemaa dhumneen akki amma deemaa jirru argitee nuun baasu namaa walii galuu qabna biyyoota warruma argitee ollaa keenyaas ta'ee warra mootummaa TPLF mormu mara walii galtee uummachuun barbaachisaadha yerootu kana kan keenya dhiisa kan keenya tokkolleen araarsinaatti rakkatinaa dhiisa keenya dhiisa waan tokko namni waa wal godhu sin jiru namni argitee jaarsatti wal dhiyeessu mana murtiitti wal dhiyeeffatu hin jiru homaan jiran soba haaluma yeroo ammaatii wal dorgomanii wal moo'u kanuma arrabi biraas kanuma hundee qabdu jechuun waan hundee gosummaa jibba amma warri dhufee asitti na arrabsu warri dhugaan Oromoo ta'e soba akka isaaf ta'utti naasa'uu dhabe kanu malee diinummaan irraa qabaa tokkollee hin qabu soba gosummaa fi soba gandaan qubadhee fi soba homaa tokko wanni tokko akka isaatti haasa'uu dhabuudha haganu akka isaaf ta'utti yookaan nama inni argitee jaallatu yoon komadheedha kana arrabsu isinis akkasuma nama argitee haasa'uusaa ta'uu nama kamiyyuu akka inni ga'isaa ta'uu barbaada wanni kan Oromoo dhiisa isumatu faraarsa hojiidhumatu isa araarsuu danda'a homa araaraafis itti rakkatina kadhaa mangudummaafis itti rakkatina kan keenya argineerra amma wanni nu barbaachisu saba biraatii wajjin walii galtee uummachuu danda'uu qabna bire kanaan ala wanni nama baasaatiin jirre amma nuun bineensa eegee qabu nu tolchanii jiran jechuudha wanni guddaan sabni kun saba guddaa waan ta'eef ga'ee argitee waan tokko qabatee jennaan akkuma OPDO'ttu utuu filamtee argitee hiree argattee fidhamtee waan tokko qabatte OPDO kana eenyunu achirraan buqqisu eenyunu kaasuu hin danda'u Tigreen ijaarami Amaaraan ijaarami Kulloon ijaarami Walaytaan ijaarami abadan sachoosuu hin dandeessu kanaaf egaa akkuma biyya Keeniyaa keessatti kukkuyyuu qabatteerraa namni hin baasu ma'assalaam kukkuyyuun kaaba'ee kukkuyyuutti deebi'a yoo ta'e jettee nama gaariidhaa jettee akka
Moi Kibaki kana fa'a ta'e jettee isin argite Kinyaataatu bakka kaa'eef haga ilmi kiyya guddatut namni kun nama Kalanjina nama kiyya qabsoo irratti na gargaareera jedheeti argite ofitti aansenni barsiisaa ture. Amma isatu qabate eenyurraan qabate kukkuyu gosa guddaa biyyattii sana keessa jirurraan qabate. Kanaaf ta'e jedhee amma wanni tokko gahee harkaan qabatennaan Oromoo federaalaan ijaarame itinikaan ijaarame gosa barbaaddeen akka Haile Sillaaseetiin ijaari kutaadhaan ijaari gandaan ijaari biyyaan ijaari gosa Tigireen ijaari gosa Amaaraatiin ijaari abadan wanni Oromoo harkaa baasu hin jiru. Wa assalaama bifuma feete amantiin illee ijaari ka isii kana waan beekaniif egaa ta'e jedhanii karaa Oromoon ittiin dhiyaanne barbaaduudhaaf amma bulchiinsa argite isteetaa gochuu barbaadan akka biyya jiraatan ganda irra qubatan irratti nagaa argataniif kanarratti ni milkaa'u abadan kanarrattis milkaa'uu hin danda'an abadan kanarrattis milkaa'uu hin danda'an garuu yeroodhaa yerootti of jijjiiranit deemu. Kenya warra mormuun of jijjiiraa yooti jette nagaani namuma danaazaat taasa'u itti haasofte dadhabdee kaatee biraa deemte homa itti boossee dadhabdee kaatee biraa geessitee awwaalta homa sin naga'ee si jalaan deebisu homa deemeera inni hin jiru si bira tajuusaa eegsisu argitee dubbachuudha dubbi keessaa fuudhameera jechuu lubbuun. Ega walumaa gala jaarmiyaan kan keenya waan tokko walitti araarsuus isan barbaachisu dura dhaabbachuu dhiisa abbaan barbaada walgahii isaa godhatu konfireensii isaa godhatu seera isaa tumatu wanni tokko haga xurii qeensa kanaa wanni Oromoo sachoosaan jiru wanni sachoosaa hojii. Ijoollee biyya keessa jiran ummanni biyya keessa jiru manguddoon bakka biyya keessa jiru nuti yoo argitee as teenye bisaan itti nanne ibidda itti nanna malee qabbaneessuu hin dandeenyu. Isinirraa ka qabbaneessuu danda'u manguddoo naannoo argitee Dambidolloo jiran manguddoo Anyuwaakitti erguudhaan walaasaa karaa danda'ameen mootummaan isinitti hojjetaa jira isin ammoo saboota kana waliin haasa'uudhaan rakkoo keessan akka furattan godha isatu furmaata wanni jarri gaafata iyyuu hin jiru yoo gaafatan illee kennaafi saba guddaa waa namaa kenna lafarra qubatanii haa fudhatan dhageesse homaan jedhu homa aga kanaan duraas fudhatamaa ture humnaanis fudhatamaa ture daangaanis sararamaa ture daangaanis kaa'amaa ture homaa wanni jijjiiraa hin jiru haga biyya sana keessa ilaal seerri Tigireen keesse Tigirumaan diigama Tigirumaa wajjin ka'a yeroodhaa yerootti amma seera pilaanii seera maalii isa morminu kana ofuma ani maaliin morminaa jedhaan ture maaliin morminaayyuu waanuma kana maaliif inni dagaatis dhumnaan inuma diidda eenyunuu ni diiga biyyattii sana keessa ka dhufe bulchiinsi seerri uummataan hin tumamne amma yoonaatti bulchaa biyya sana qabatuun seerri tumama. Oromoon nama bakka buufatee Jimmatti Gibee Gabbaatti
wallaggat harargeet namni argitee qubsuma araddaa jiru nama bakka buufatee taa'ee seera tumatee kanaan bulla kanaan ijoollee keenya qabna kanaan argitee daangaa keenya tiffanna jedhee namni seera baafate hin jiru. Seera mootummaan baaseen qajeelfama mootummaan baaseen bula namni. Haga kun hin jijjiiraminitti bu'aan jiru tokkolleen hin jiru. Hira ba'uunis bu'aan fidu. Isa kana jijjiiruudhaaf ammoo qabsootti ka'uutu barbaada. Qabsootti kakaanuun gosoota jarri diinanuun godhan firoonfachuu ofitti qabu jaarsummaatti ergachuu. Rakkoo kan keenya wajjin furanna akkuma waliin kanaan dura Tigireen isin eegaan turre. Tigireen gargar isin eegaan turre kanaan dura. Isinuma jaarsa gosaatiin wal eegaa ture. Ammas jaarsa gosaatiin rakkoo keessan furadha. Jaarsatti erga irra Oromoon irra jaarsa itti erga. Abbaa dhibee salgantaa jedhani. Kanaaf maddi rakkoo argitee rakkoon nutti deebi'aa jira. Nutummoo rakkoo kana keessaa ba'uuf taachuu qaba. Isa namooti warri argitee biyya keessa jirtan karaa dandeessaniin argitee uraageef Oromoo walitti kaasuu Oromoo argitee kuulla walitti kaasuu Walaayitaa Oromoo walitti kaasuu Kambaataaf Oromoo walitti kaasuu Kafayiif Oromoo walitti kaasuu Anyuwaakiif Oromoo walitti kaasuu Tigireef argitee kajaraa mangistiidhaayyuu Tigireetti maaltu kaa'amiti Amaaraaf Oromoo walitti kaasuu Ogaadenaaf Oromoo walitti kaasuu Somaaleef Oromoo walitti kaasuu Rakkoo keenya ka furuu danda'u jaarsa biyyaatiin furadha akka ollaa jirtanitti. Kana qofa furmaata ta'uu danda'a. Eenyunuu namni biyya alaas isin furuu danda'u yoo isin gargaare malee. Kanaaf kana godha. Kabira waanni biyya keessaa eeggannutu achi. Hundeen irratti hojjetamutu achi. Hundee waa jijjiiruu danda'utu achi. Warra oppidiyoos argitee warra gadi ba'ee waa haasa'u. Kanas hin faarsinaayis, hin deeggarinaayis, hin arrabsinaayis. Fardinis kunooti, dirreenis kunooti. Yoo jijjiiruu dandeessan jijjiiraa jechuun ni dhuma. Afaan mimmi'eeffatanii haasa'uu qofa miti. Yoo waa jijjiiruu dandeessan jijjiiraa jechuudha. Aganu jaraanis wanni jedhu. Kabira wanni biyya alaatti eegdan akka hin jirre wanni tokko walga'iin taa'e miidiyaan jaarame afooshaan jaarame dhaabni jaarame homaa isin gargaaru hin jiru. Haga dhaaba baqalee garaa fi maraaraa isin gargaaru jaame wanta hin eeggatina. Kuni yeroodhuma yerootti argitee namni ijoollee qabuuf ijoollee biyya alaatti guddatte qabuuf duksannoodhaan walitti dhufa. Duksannoo jedhanii argitee namni Oromoodhumaan haasa'uudhaaf jecha walitti dhufa. Kaadimaa barbaaddachuuf jecha walitti dhufa. Jaaltoodhaan wal arguuf jecha walitti dhufa. Waliin dhugaatii dhuguu walitti dhufa. Barcaa kama'uu walitti dhufa. Kanaaf kanaan ala furmaata rakkoo ta'eet gadi baa jetanii waan tokko neegina. Duraanis hin baane argitanii. Ibsoorraa qabee ibsoon walga'ii waama. AFLO walga'ii waama. Biyya alaatti. ABO walga'ii waama. Jijjiiramni walga'ii waama. Ce'umsi walga'ii waama. Hao walga'ii waama. Kaa'oo walga'ii waama ture. Ridolfi walga'ii waama. Awustiraaliyaatti ka dhaabbate tokko.
Hundisa Ranchi NGOlee biyya alaati. NGOlee biyya alaa ka gaafa isin duutanii loltanii dhiidanii bilisomtan dhufee lama doddomu. Kanaaf du'a jira. Murtiin raayis fagoo jira. Kanaaf waan tokkollee nu gargaara jettanii aroodha haasaa beeka jettanii ijoolleedha jettanii jaarsa muuxannoo qaba jettanii wanni isin abdattan biyya alaatii hin jiru. Kanaaf manguddoo keessan biyya keessa jiran ofitti qabaati manguddoodhaaf argite jaarsummaa biyyi ollootii gosa xixiqqaa wal dhabe kan arfa walitti araarama. Homaa wanni argite lola keessaa dhiigajjiga malee wanni argamu hin jiru. Furmaati dhufus hin jiru. Lafti argite Oromoo irraa fuudhames furmaati dhufu hin jiru. Homa furmaati dhufu hin jiru. Achumatti dhiiga wal godhee taa'a malee wanni dhufaan jiru. Ka walitti naqaa jiru mootummaa gubbaa jiru kan TPLF kan ilmaan Tigraay yoo dhiigatti yoo buqqaate malee rakkoon keessan Anyuwaakiif Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon keessan Banii Shongoliif Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon keessan yeroof hin dhaabbata hin furamu. Rakkoon argitee Gumusiif Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon argitee Kafayiif Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon Uraageef Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon Kambaataaf Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon Affaariif Sidaama gidduu hin furamu. Rakkoon Sidaamaaf Oromoo gidduu hin furamu. Rakkoon argitee Soomaaleef Oromoo gidduu hin furamu. Tigreedhaa bakka sana jirtu. Rakkoon hin furamu. Ilaa zalaalam hin furamu. Maddi rakkoo mootummaa gubbaa jiru mootummaa ilmaan Tigraay kana diigamuu isiitu furmaata qaba. Tikaabaan akkuma durii wal keessa bobba'ee waliin tikatee waliin adachuu danda'a. Waliin qama'ee walitti gurguratee waliin mirqaanuu danda'a. Akkuma waggaa kuma meeqa eega gaafa akaakilee abaabilee dhaan hiddi dhaloota isaatii biyyattii sana keessatti dhalateetti. Haga yoonaa waggaa 25 ibidda nutti qabsiise malee rakkoo nutti fide malee mootummaan TPLF ilmaan Tigraayin dhufe furmaata fide hin qabu. Ammallee halkan Oromoodhaaf Amaara Oromoodhaaf Tigree Oromoodhaaf Ogaaden adda tissaa hin jiran. Hilli hinna jechuun surriitu Oromoo tiksaa jira. Maal jedhuutu Oromoo tiksaa jira. Malee yoo barbaade dukkana uffatee dirgim nama godhee galee rafuu danda'a. Amma yoona wanni isa ajajaa jiru maal jedhuun Oromummaatii fi eenyummaan humaanitii Oromoo ajajaa jira. Humaanitii Oromoo tiksaa jira. Malee mootummaan Itoophiyaa kan Amaaraa sintissine. Kan Tigree sintissine. Tiksaas hin jiru. Kanaaf mootummaatu adda nu tiksa jettanii ofii akka waliin dhabne mootummaa walitti naqu malee mootummaa walitti abaarsu waan hin dhumne. Maddi rakkoo maddi waldhabaa, maddi beelaa, maddi argitee gadadoo, maddi dhiigaa, maddi hidhaa TPLF ilmaan Tigraay waan ta'aniif jarri diigamuudhuma qaba. Warshaan sun diigamuudhuma qaba. Warshaan ilmaan Tigraay kan argitee biyyattii Itoophiyaa keessatti akka Burundi, akka Tutsii fi Huttuu fi Tutsii kan akka namni wal fixu. Akka Ruwaandaatti akka namni wal fixu nama baraan labsaa jiru ilmaan Tigraay. Kana ummanni Amaaraas ni beeka, ummanni Oromoos ni beeka, ummanni Affaaris ni beeka.
ummanni Tigraay Eertiraallee ni beeka. Kan jarree irraa dhalatan gosti jaraayyuu ni beeka. Kan mootummaan ilmaan Tigraay yeroo hundaa tooftaa baasee tooftaa kanaan babal'ifatee jiraachuu barbaada. Inni kun dhahamuun dirqama. Inni kun yoo cabe malee nagaan amantii Islaamaa hin jiru. Nagaan amantii Kiristaanaa hin jiru. Nagaan amantii waaqeffataa hin jiru. Kan nagaa booressu jara. Halkan dhufanii gosa walitti naqanii guyyaa imaamaa maratanii dhufu sheeka fakkaatanii. Halkan qamisii uffatanii haguuggatanii dhufu alqaayidaa ta'anii. Guyyaa qeessata fakkaatanii faachoo qabatanii dhufu. Kana hundaa kan hojjataa turee dhufee as ga'e TPLF. Kanaaf ilmaan Tigraay malee biyyattii sana keessatti ammas diina labsaa jiran, amma nama walitti kaasuudhaaf deemaa jiran, bakka duris kaasani ammas kaasaa jiran. Isa kana jaarroleen biyya Oromiyaa keessa jirtan furadha. Rakkoo keessa furadha. Ummata Harariitii wajjin furadha. Manguddootti ergaati furadha. Namni manguddoon qabne hin jiru. Namni manguddoon hin qabamne hin jiru. Manguddootti ergaa furadha rakkoo keessa. Tunkana malee biyya alaatii wanni sinqiin baatamee sinii dhufu, seerri baatamee sinii dhufu hin jiru. Seerri Oromoos saba biraas bulchuu danda'u achuma keessatti yoo mootummaan ilmaan Tigraay kun cabde ummanni taa'ee gandatti ardaa nama filatee seera tumatee seera isaan mijatuun buluu danda'a. Akkana tana kanuman jedhaa namni seera tume mootummaan seera tume immoo seera isatu hooggana. Inni seeraan hin hoogganamu, seera isatu hooggana, isatu ajaja. Seera isatu tume waan ta'eef. Mootummaa Ameerikaa laala biyyoolessattumate. Biyyoolessitumate kun immoo seerri sun eenyunu diktaaterri aangoo korus. Dimokiraasiin korus. Seericha ummataan tumame ummata biyyoota argitee 50 meeqaan tumame abadan jijjiiruu hin danda'u. Abadan. Kunoo Tiraampiin maraataan argitee mataa faffacaasaa dhufe guyyaa torban lamatti argitee geeraree amma kushush jedhe feestaala ibidda buute fakkaata. Walitti galee kottooffate. Manni murtii qabeet seeraan deemii jedheen yoo deemuu baate si buufnaa jedhe. Ummata ollee kan humna qabu. Ummata ol kan humna qabu seera. Seerri kun ummataan tumame waan ta'eef jaarmiyaan diktaaterri fedhe diiguu hin danda'u. Dimokiraasiin fedhe diiguu hin danda'u. Kanaaf egaa namni hundinuu ministeerri kamiyyuu ajajaa waraanaa kamiyyuu ministeerri ittisaa kamiyyuu seeraa ol ta'uu hin danda'u. Waraana bobbaasuu hin danda'u. Waraana ummatatti gadhiisuu hin danda'u. Waraana ummataa waan ta'eef seera ummataa kanaan seerama aangoorraa ari'ama. Akkanaga seera akkasii uummachuudhaaf ammoo Oromoon biyyattii sana keessa biyyattii Itoophiyaa keessa jiru hundi dimokiraasii argachuu qaba. Dimokiraasii gaafa argate qofa seera akkasii taa'ee tumachuu danda'a. Baay'ee galatoomaa kanarraa asumarra tantumaa hedduu ulfaadhaa horaa bulaa Waaqayyo isinii wajjin haa jiraatu. Warri biyya keessaa jabaadhaa wanni isin biyya alaatii eeggattan hin jiru.
horii yuun eeggatinaa nurra horii waliin rukunnu malee horii isin gargaaru hamma yoonaatti namni isinii gumaacha hin jiru jaarmiyaan isinii gumaacha hin jiru argaa jirtan isinu kanaafi nuti horiin kan keenya Ameerikaatiif Awurooppaa jiru ofii wal dorgoma ofii Iroon doolaara dorgoma doolaar riboondii dorgoma ofii wal dorgoma horiidhaan ana torii hagana qabaa anatu nama hagana qabaa irratti bobbaasa biyya baqaa biyya gitee farankaan hin jirre namni baqateetti rakkatu achitti horii erganii jimaa bitanii fi ittiin wal dha'u jaarmiyaa koo ta'a keessan ta'a kiyya ta'a kan isaaniin ta'a jimaas haga horiin dhumutti kanaa wal hafuufa homaan jiran homa waggaa lama fiiga yookaan torban lama fiiga yookaan waggaa sadii fiiga yookaan ji'a sadii fiiga achi booda dhadhaa ibidda bu'e baqeedhuma homaan jiru jechuun hin jiru homaa harkan jiru waa jijjiiruu waan hin dandeenyeef warri waa jijjiiruu danda'u biyya keessa kanaaf ijoolleen oppiileen ummata keessan jijjiiruu irratti hojjedha kun nabsa kiyya nagaatti